akkuma argin baabba abbaan koo du'eeti mitiin jedheen. Ulfaate abbaan koo dhukkubsachuusa waan ani hin argineef saanummoo riifariin barreeffamee fi hospitaala hawaasaa galeeraan jedhamiin. Achi hin seennee hin argineeni achi fira keenya warra sana bira deemne ani buluun barbaada gaafan jedhuun lakkati buluun qabdu. Inni fi ishee na bulanii isaan lamaa na bulanii isaan gurguddoo waan ta'aniif isaan wayya ati mana bulinaan jedhani. Achi manatti gallee nyaata hojjennee finnee fi dhufnee mana yaalaatti isaaniif jechuudha. Achiin abbaa koo nan argeeni nanaas ofsiiseenii xiqqoo haasa'uu jalqabeeraa qilleensa fudhatu jedhanis balbala irratti baasanii turanii akka tasaa oksijiiniin bade jedhanii haasa'uu jalqaban. Achi hundumtu baay'ee siifachi fiiganii maal oksijiinichis argame jedhanii qilleensa argachuu qaba jedhanii hin ciibsinellee oksijiinicha bira dhaabanii bakkeerra sakaanii bakkeerratti fudhatiyyuu jechuudha. Achi ani qabeenii yaadda'een anomaan ta'u nan fayyaa naan jedha harkasaa qabadhe akkas naan jedha ture. Deemuun barbaanne achi ati deemuu qabde dirqama isaanas taa'uu qabu naan jedhanii. Guyyaa jalqaba irratti moo guyyaa lammaffaadha kun? Jimaata galgala jechuudha. Achi akkasitti harkasaa qabee ilaalaanii fuula sana na haxaanii nan qaqqabaanii nan ilaalaanii maal yeroo sana nagaa kooti naan jedha amma nagaa kooti jedha. Achi borimmoo kanarra fooyya'ee na argita siifan fayya homaan yaadda'e naan jedha jechuudha. Achi abdii wayii godhatta mitiire akka waan tokko jirutti yaadda bor sirriitti ni fayya maal jedha nan bula malee jedheemmoo baay'ee rakkiseen isaan garuu ati asii homaayyuun hojjettu sirumaayyummoo dhaabbattee bulta ati immoo boqochuu qabda naan jedhu. Kanaafuu saana bulanii jedhanii galgala naannoo sa'a 4 keessa dhungadheenii fuula isaa qaqqabee haxaa'eenii harka isaa dhungadhee jira miti nagaatti akka jechuun ani gara manaan deemee jechuudha. Achi ergan deemee ciisnee otoo jirru halkan balbala rukutame. Sa'a meeqatti jechuudha? Gara naannoo sa'a 10 jechuudha. Achi ani fuuldura waan an ciisee jiruuf bakka an ciisee dammaqee bilbila koo yeroon ilaalu bilbilli gara 34 bilbilamee ture. Akkamittiin hin dhageenye boraatii koo jala jira akkamittiin hin dhageenye jedhee na'ee achi baabbaan bahee balbala banee. Baabbaa kanatti jettu baabbaa jechuun abbaa manaa ishee fira keenya jechuudha. Eeyyee achiin akkuma argin baabbaa abbaan koo du'eeti mitiin jedheeni. Achi anaan ol jedhee na ilaaluu hin danda'u jechuudha.